Shama harka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota maaddii mastuutuuf taatan hundi keessan akkam jirtu nagaartoon nagaa kooti daabboo bukeeffannaa asitti zayitii xiqqoo fi kaameraa itti godhee tanan jira kazaan kaameraa itti godhee bishaan ittiin goone jechuudha gammaa'ee irdii maaliif daakuu nasii baay'ee adiidha sila ta'eefuu akka badaa daabboon adii hin taaneef irdii haganatti godhanna kazaan kun kaameraadha irdiidha soogidda jechuudha oliin akkanatti ammaassalanna kazaan bኋላ oliin akkanatti ammaassalanna raawwatnee asitti bishaan ho'ifadhee jira xiqqoo shillassi godhe baay'ee ho'aa ta'uu bishaan akka badaa ho'aa yoo ta'e kaamerichi jechuudha waan yoo ta'a in kufin sila ta'eefu bishaan kana las goone ittiin godhanna jechuudha kanatti kazani sukkaara yoo akka badaa daabboo mi'aawuu barbaadanii aga barbaadanii sitti godhan akka afurii shanii sitti godhachuu dandeechisanii ani maaliif maankaa sadii fi dhimma sadii godhadhee jira jechuudha sukkaara jira akkanatti daqiiqaa sadee wayitiif akkanatti dhiisna jechuudha. Daqiiqaa sadii saniif akkanatti dhiisnee jirra. Maaliif sukkaarri kunii fi soogidditti godhuun akka mammaquuf jechuudha. Itti goonee jirra bishaan xiqqoo ishee itti dabalanna jechuudha akkanatti. Kazaan daakuu keenya itti godhanna jechuudha. daakuu keenyatti godhanne kazaan amma kuni soogiddaa ka daabboo namni bukeechuu wallaalas hin jiru sila ta'eefu sen daabboo guddaas tolfachuu yoo barbaadan kana caalas gochuu ni dandeessu jechuudha. Daakuu sitti dabaltanii bishaanis itti dabaltanii kana caalaa gootanii bukeechuu ni dandeessu jechuudha. Kunuutis jedha laala argitanii akkanatti tolfamaa daabboonii sinin jedhamee qo'a kaamee akkamii jalatti fi lixiin qabu kazaan bኋላ akkanatti bukeeffachaa jirra jechuudha xiqqoo ishii akka lixiin harka keessanitti siniin qabanne zayitoonii yoo akkanatti itti gootanii maaliif daabboo baay'ee wannoo ta'a jechuudha baay'ee lixiin isaa baay'ee jabaadha jechuudha. Ifama videoon addanna yaalaa akkanatti akka daardaarii isaatirratti illee hin hafne akkanatti amma harka keessan irratti hin qabate jechuudha amma fe'ee waan ta'e isin yeroo aga barbaadan illee hin bukeessitu garuu daabboo yeroo baay'ee yeroo tolfamu yoo akkanatti sina siraatan akkanatti bukeessine ni bukaa ni afuufama jechuudha garuu zim jenneetuma sannu jennee dhiisnes asirratti immoo kan namaaf yeroo tolfamu jechuudha kuffi jedhee hin ba'u sila ta'eefu akkanatti tolfamaa asiniin jedha ageenni bukaa'ee moolitti deebinee tolfinutti qophaa'an eegaa akkasumas kun hidhadhee jira amma bukaa'ee jira akka xiqqoo itti gadi qabanneef jechuudha zayitii kana akkanatti waliin hin geenye jechuudha. Daabboo keenya bukaa'ee jira jechuudha. Kazaan bኋላ bishaan asitti godhanne
baafannaa jechuudha. Maal asinitti bara akkasumas tolcheetaan hin jira jechuudha. Kana amma firmii keessa waggaa goonee raawwanne dirqama qadaadatti qadaaduu jechuudha. Ikkatti qadaannee akka daabboon kun hin gubanneef 180 yoo goone akka badaa gaazeen isaa hoosuma bilchaata jechuudha. 160 hin goona ittiin qadaanna bakka isaan boolla daqiiqaa 10 booda itti deebinee ilaalla jechuudha.